Addunyaan ciniinsuu keessa seente halkan addunyaan guutuun yaaddoo hamaa keessa galtee jirtuu fi halkan addunyaa guutuudhaaf ciniinsuu ta'edha. Hanga har'aatti of eeggannoodhaan bakka filatamaa qofaa rukutaa turre. Har'a garuu guyyaa qaroominni Iraan hundi itti barbadaa'udha jechuu Tiraamp dubbate hordofuun pirezidaantiin Iraan anis biyya kiyyaaf isin waliin wareegama. Isinis ummanni miiliyoonni 14 bu'uraalee keessan tikfadhaa jechuun ofiifis ummata wajjin hiriiree ummanni Iraan bu'uraalee biyya teennaa rukutamee nuti irraa hin hafnu. Biyyi teenna baduu dura nuti baduu filanna jechuun riqichootaa fi bakkeewwan bu'uraalee misoomaa gugurdotti hiriiranii jiru. Iraanis biyya isaaniif lubbuu qaalii isaanii wareeguuf bahanii jiru. Ameerikaan immoo akkuma dhaadatte yoo hin goone isheedhaaf kufaatiidha. Kana booda afaanuma qofa jedhamti. Olaantummaa ishee ni kufa. Iraan immoo waliigaltee tokkollee akka hin goone fi sa'a jedhame qofa akka eeggataa jirtu ibsitee jirti. Dhaabbileen addunyaa gugurdoon wanti kun akka hin raawwanneef kadhachaa jiru. Ummanni Iraan bakkeewwan qabeenyi Iraan gugurdoon jiranitti bahanii irratti hiriiruun walumaan dhumna jechaa jiru. Mootummaan Iraanis waan dhufu maraa simachuuf qophoofneera jedheera. Sa'aa muraasa hafan keessatti wanti addaa uumamee yoo hin qabbanoomne Raashiyaa fi Chaayinaan walgahii UN Kaawunsilii Hormuz haa banamuu jedhu kuffisanii fi Kim Joong achii dhaadachaa jiraachuun akkasumas ummata qabeenya isaa tikfachuuf bahe kanarratti tarkaanfiin fudhatamnaan nikularri dhukaafamnaan biyyoonni nikulara qaban kan michuu Iraan ta'an deebii kennuu danda'u. Walumaa galatti halkan tuni jalqabbii waraana addunyaa sadaffaaf sababa ta'uu dandeessi jedhameera. Yaa Rabbi nagaa buusi.